Baankiiwwan daldalaa biyya Itoophiyaa keessa jiraniif sadarkaa baasaaf yoo isiniin jedhan eenyu sadarkaa tokkoffaa irratti eenyu sadarkaa lammaffaa irratti kan taasistan isinitti fakkaata. Eeyyan yeroo ammaa kana biyya keenya keessa baankiiwwan 32 ol ta'anitu hojiirra jira. Isaan keessaa inni lamaan baankiin daldala Itoophiyaa fi baankiin misooma Itoophiyaa kan mootummaati yoo kan jennu ta'e baankiiwwan 30 daldalaa kan dhuunfaa argina. Baankiiwwan 30 kan ammoo yoo kan tarreessine financial performance isaanii kan laallu ta'e gita adda addaatiin eenyutu tokkoffaa eenyutu lammaffaa ba'a jettanii yaaddu. Mee akkana hagoon viidiyoo kanaan baankiiwwan jiran financial data isaanii ilaalla. Gitawwan 10 baasna. Gitawwan 10 kun baankiin biyyaalessa Itoophiyaa inni National Bank of Ethiopia jedhamee beekamu waggaa waggaatti gaafa riippoortii baasu riippoortii sana irratti kan fudhatudha. Isaan kana fudhannee isaan kanaan bara darbe bara 2015 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti jechuudha yookaan immoo bara 2022-2023 akka warra lakkoofsa faranjootaatti financial year sanaan sadarkaa kamirra jiru kan jedhu fudhanna. Financial performance saniin tokkoffaa yoo ta'an 10, lammaffaa yoo ta'an 8, sadaffaa yoo ta'an 6, arfaffaa yoo ta'an 4, shanaffaa yoo ta'an immoo qabxii 2 ilaannaaf. Haala kanaan qabxiiwwan kana laachaa deemnee eenyu tokko hanga 5 akka ba'u qabxiiwwan kana walitti idaane dhibbarraa meeqa akka argatan qabxii isaanii dhumarratti waliin ilaalla tokkoffaa kan ba'e addaan baafanne jechuudha. Waa'ee faayinaansii, waa'ee biizinasii fi keessumaa waa'ee gabaa kaapitaalaa barachuu kan barbaadan ta'e immoo chaanaalii kana subscribe gochuu, follow, like, share gochuu hin irraanfatinaa jechuudhaan isiniif eenyu baankiin inni tokkoffaan comment section irratti naaf barreessaa. Kanumaan gara sadarkaa keenyaatti deemna. Gitni inni duraa wal dorgommiidhaaf fudhanne dameewwan baankiiwwan kun biyya keessatti qaban branch network isaaniitiin. Kanaan tokkoffaa ba'uudhaan qabxii 10 isa duraa kan argate baankii Awaash dameewwan 875 baankiin Abisiiniyaa lammaffaa dameewwan 846 qabxii 8 fudhate jechuudha. Sadaffaa irratti baankiin Daashin dameewwan 835 qabxii 6 argate jechuudha. Arfaffaa irratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa dameewwan 738 qabxii 4 argachuudhaan shanaffaa irratti immoo baankii Siinqee dameewwan 499 qabxiiwwan 2 argate jechuudha. Lammaffaa irratti gitni dorgommii kaapitaala. Kaapitaala waliigalaa baankonni daldalaa kun galmeessisan yoo kan fudhannu ta'e ammas qabxii 10 deebisee kan fudhate baankii Awaashi birrii kaapitaala biliyoona 31 lammaffaa irratti immoo baankii Daashin qabxii 8 kan fudhate jechuudha lammaffaa ta'uudhaan birrii biliyoona 19.8 kaapitaala waliigalaa galmeessisuudhaan sadaffaa irratti baankii Abisiiniyaa birrii biliyoona 19.6 kaapitaala galmeessisuudhaan arfaffaa irratti baankiin hojii gamtaa Oromiyaa birrii biliyoona 15 kaapitaala galmeessisuudhaan qabxii 4 fudhateera. Shanaffaa irratti baankii Tsadeetu birrii biliyoona 12.6 kaapitaala galmeessisuudhaan qabxii 2 fudhate jechuudha. Gitni dorgommii inni sadaffaa immoo liqii maamiltoota isaaniitiif liqeessanii yoo kan wal dorgomsiifnu ta'e ammas baankiin Awaash qabxii 10 deebisee fudhata birrii biliyoona 160 haga ammaatti maamiltoota isaatiif liqeessuudhaan tokkoffaa irratti kan argamu yommuu ta'u lammaffaa irratti immoo baankiin Abisiiniyaa birrii biliyoona 145 liqeessuudhaan qabxii 8 fudhateera. Sadaffaa irratti baankii hojii gamtaa Oromiyaatu birrii biliyoona 102 liqeessuudhaan qabxii 6 fudhatee jira. Arfaffaa irratti baankiin Daashin birrii biliyoona 100 liqeessuudhaan shanaffaa irratti immoo baankiin Hibret birrii biliyoona 56 liqeessuudhaan qabxii 2 argate jechuudha. Gitni dorgommii inni arfaffaa immoo doolaara waggaatti baankonni kun biyya alaarraa gashan yookaan immoo baankiiwwan kana keessa darbee doolaara Ameerikaa galeen kan lakkoofnu yommuu ta'u ammas tokkoffaa irratti kan arginu baankii Awaash qabxii 10 fudhachuudhaan jechuudha. Doolaara biliyoona 1.4 gashuudhaan tokkoffaa irratti argama Awaash. Lammaffaa irratti immoo Daashin doolaara biliyoona 1.1 gashuudhaan sadaffaa irratti baankii Zaman doolaara miliyoona 521 baankiin Abisiiniyaa arfaffaadha doolaara miliyoona 458 shanaffaa irratti immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatu doolaara miliyoona 378 bara sana gashuudhaan shanaffaa irratti argama jechuudha. Gitni dorgommii inni shanaffaan immoo
qusannaa maamiltoota isaaniirraa walitti qabaniin yookaan wal madaallu ta'e immoo tokkoffaarratti ammas deebisee kan argannu qabxii 10 kan fudhate baankii Awaash birrii biliyoona 181 maamiltoota isaaniirraa walitti qabuudhaan baankiin Abisiiniyaa birrii biliyoona 158 walitti qabee jira. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa birrii biliyoona 116 maamiltoota isaarraa walitti qabee jira. Baankiin Daashin birrii biliyoona 114 walitti qabuudhaan arfaffaa. Shanaffaa irratti immoo baankiin Hibrat baay'ee fagaatee birrii biliyoona 64 maamiltoota isaarraa walitti qabuudhaan 1 hanga 5 sadarkaa jiru haala kanaan fudhatanii jiru jechuudha. Gitni wal dorgommii inni jaaffaa immoo asset yookaan immoo qabeenya waliigalaa baankonni kun qabaniin yookaan adeemnu ta'e immoo tokkoffaa irratti ammas deebistanii qabxii 10 akkan fudhatu Awaash. Baankiin Awaash birrii biliyoona 239 kan shallagamu qabeenya kan qabu yommuu ta'u tokkoffaa irratti, lammaffaa irratti immoo baankiin Abisiiniyaa qabeenya birrii biliyoona 189 shallagamu qaba. Baankiin Daashan sadaffaa ta'uudhaan qabeenya birrii biliyoona 145 shallagamu qaba. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa arfaffaa irratti qabeenya birrii biliyoona 139 qabaachuudhaan kan argamu yommuu ta'u, shanaffaa irratti baay'ee fagaatee qabeenya birrii biliyoona 83tiin Hibrat Baank argitu jechuudha. Gitni wal dorgommii inni torbaffaa immoo galiidha. Galii intarastis yookaan immoo intarastii alas dhaabbileen kun yookaan immoo baankonni kun argatan yookaan ilaallu ta'e ammas deebisee qabxii 10 kan fudhate baankii Awaash tokkoffaa irratti birrii biliyoona 28 gashuudhaan baankiin Abisiiniyaa birrii biliyoona 21 gashuudhaan immoo lammaffaa irratti kan argamu yommuu ta'u, baankiin Daashin birrii biliyoona 18 gashuudhaan sadaffaa, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa birrii biliyoona 17 gashuudhaan arfaffaa, baankiin Hibrat baay'ee fagaatee birrii biliyoona 10 waggaa tokkotti gashuudhaan shanaffaa irratti argitu. Haaluma wal fakkaatuun galii kana irratti hundaa'uudhaan profit yookaan immoo buusaan baankonni kun bara sana buusan immoo yookaan ilaallu ta'e bu'aa buusanii jechuudha. Tokkoffaa irratti ammas qabxii 10 kan fudhate baankii Awaash birrii biliyoona 10 buusuudhaan, lammaffaa irratti birrii biliyoona 5.8 buusuudhaan Daashin, sadaffaa irratti baankiin Abisiiniyaa birrii biliyoona 5.6 buusuudhaan qabxii 6 kan fudhatu yommuu ta'u, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa birrii biliyoona 4.6 bu'aa buusuudhaan arfaffaa irratti, baankiin Hibrat immoo birrii biliyoona 3.3 buusuudhaan shanaffaa irratti argama. Saglaffaa irratti akka gita dorgommiitti yookaan immoo sadarkaa baasuudhaaf kan itti fayyadamne fayyadamtoota moobaayil baankingiitiin yookaan fudhannu ta'e ammas Awaash Baank tokkoffaa irratti kan arginu yommuu ta'u, namoota miliyoona 5.4 immoo fayyadamtoota moobaayil baankingii baankichaa ta'uudhaan sadarkaa duraa irratti argamuudhaan qabxii 10 akka argatu kan taasisan yommuu ta'u, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa immoo fayyadamtoota moobaayil baankingii miliyoona 4.8 kuupee baankingii fayyadamaniin lammaffaa irratti kan argamu yommuu ta'u, baankiin Daashan fayyadamtoota miliyoona 4 sadaffaa, baankiin Abisiiniyaa fayyadamtoota miliyoona 2.7 moobaayil baankingiitiin arfaffaa, baankiin Wagaagan miliyoona 2 fayyadamtoota moobaayil baankingii argachuudhaan shanaffaa irratti argamu. Dhumarratti akka gitaatti kan fudhanne baay'ina ATM hedduun keenya gaafa kaashii barbaannu eessa akka deemnu beekna sila. Tokkoffaa irratti kan argitan ATMoota 1277 biyya keessatti raabsuudhaan baankii Abisiiniyaa tokkoffaa irratti argitu. Yeroo duraatiif asitti baankii Awaash caala jechuudha. Lammaffaa irratti baankiin Awaash ATM 783 galmeessisuudhaan lammaffaa. Sadaffaa irratti ATM 390 baankii Daashan, ATM 319 Wagaagan arfaffaa. Shanaffaa irratti immoo baankiin Hibrat ATM 191 shanaffaa ta'uudhaan qabxii 2 argata. Haaluma kanaan ingirii qabxiiwwan isaanii almaan onitti isinitti yoo kan walitti dabarru ta'e baankiin Awaash qabxii 98 tokkoffaa, baankiin Abisiiniyaa qabxii 70 lammaffaa, baankiin Daashin qabxii 62 sadaffaa, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa qabxii 42 arfaffaa, baankiin Hibrat qabxii 12 shanaffaa. Dabalataan baankiin akka Wagaaganii fi baankiin akka Zaman qabxii 6 qabaachuudhaan xinnoos ta'uu maqaan isaanii as keessatti waamamee jira. Qabxii 2 immoo Tsadee fi Siinqee argachuu dandeessu jechuudha. Kanuma egaa baankiiwwan biyya keenya keessa jiran baankiiwwan 5 gurguddaa waamaa yookaan isiniin jedhaman ta'e haala faayinaanshaal performaansii isaaniitiin tokkoffaa irratti baankii Awaash,
lamaffaarratti baankii Abisiiniyaa, sadaffaarratti baankii Daashan, arfaffaarratti baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, dhumarratti immoo baankii Hibrat hanga 5tti waamuu dandeenya. Waa'ee faayinaansii, waa'ee biizinasii, waa'ee gabaa kaapitaalaa barachuu kan barbaadan ta'e garuu chaanaalii TikTokii kana follow, like, share gochuun irraanfatina. Deebitanii immoo linkii baay'ee irratti argitanii deemtanii chaanaalii keenya YouTube subscribe akka gootan kan maal isin affeera. Barnootawwan faayinaansii babal'inaan afaan Oromootiin kan waliin barannu waan ta'eef. Harka fuudhu.